Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota Waliif TV nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan isin qaqqabu jecha oduu guyyaarraaf qindeeffanne isin biraan geenya oduu guyyaarraa kan isinitti himu Andaraartu Garbaati. Ayyaanni fannoo Yesus Kristos guyyaarraa kabajamaa ooleera. Guyyaan fannoo Yesus Kristos hordoftoota amantaa kiristaanaan kabajamaa ture. Ayyaanichi amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa mana amantaa Kaatoolikii fi waldaa warra Wangeelaatti kadhaa fi sagadaan kabajamaa ooleera. Guyyaa kana kutaaleen kitaaba qulqulluu dubbifamaa gochawwan fannoo Yesus Kristos yaadatamaa kan oolu yoo ta'u, guyyaa itti Yesus jaalala dhala namaaf qabu mul'isuuf fannoo irratti fannifamee du'e ta'uu isaan hordoftoonni amantichaa yaadannoowwan garaagaraan kabajaniiru. Ayyaanota tibbana kabajaman irratti addaan ciccituun tajaajila elektirikaa akka hin mudanne qophiin barbaachisu taasifame. Ayyaanota tibbana kabajaman irratti addaan ciccituun tajaajila elektirikaa akka hin mudanne qophiin barbaachisu taasifamu tajaajilli elektirikaa Itoophiyaa beeksise. Wayita rakkoon mudate saffisaan suphuuf koreen hundaa'u eereera. Qophii taasifame ilaalchisee Daayirektarri Kominikeeshinii tajaajilichaa ibsaniiru. Rakkoon adda ciccituu humnaa akka hin mudanne hojiin sirreeffamaa dursee hojjetamuu eerameera. Wayita rakkoon mudate saffisaan suphuuf koreen ogeeyyii hundaa'uun qophii ta'uu kaasaniiru. Hawaasni wayita fayyadamtoonni hin baay'anne halkan sa'a 3 hanga barii sa'a 11tti humna fayyadamuu akka qaban hubachiisaniiru. Keeniyaatti namoonni barri dhumaa ga'eera jechuun tsooman 4 du'ani. Keeniyaatti namoonni barri dhumaa dhiyaateera hamma Yesus dhufutti ni tsoomna jedhan 4 kan du'an yoo ta'u, kaan ammoo laafanii akka hospitaala galantu himame. Poolisiin Keeniyaa akka jedhetti namoota dhufaatii Yesus eegna jedhanii soomaa turan keessaa 4 du'anii kan argaman gaafa Kamisaa yookaan Ebela 13 ture. Haa ta'u malee namoonni kunneen addunyaan yeroo dhiyootti baddi Yesus ammoo deebi'ee dhufuuf karaa jira jedhanii midhaan osoo hin nyaatin soomaa akka turantu himame. Taateen kun kan raawwate Keeniyaa kaawuntii Kiliifii kan naannoo qarqara galaanaatti argamtutti. Ragaan poolisii akka agarsiisutti namoonni kunneen guyyootaaf bosona keessa soomaaf kadhatarra kan turan yoo ta'u, hanga Yesus dhufutti soomaa jedhee kan itti hime ammoo lallabaa wangeelaa naannoo sanaa ta'utu himama. Aangaa'onni naannichaa namoota 11 lubbuun baraaruu hospitaala galchuu himaniiru. Nyaata osoo nyaatin yeroo dheeraa turuurraa kan ka'e namoota baraaraman keessaa 6 haala yaaddessaa keessa jiru jedhame. Namoota 4 du'aniif kanneen lubbuun baraaraman alatti kanneen biroo afan jiraachuu ibsuun har'allee barbaachi akka itti fufu poolisiin beeksise. Dho'insa iddoo horsiisa loon aannanii Teksas keessatti qaqqabeen ameessonni 18,000 du'anii jedhani qondaaltonni naannoo sana. Dho'insi dallaa horsiisa loonii South Fork naannoo magaalaa Diimiit kun nama tokko irratti balaa hamaa qaqqabsiiseera. Qondaaltoti akka jedhanitti maashina iddoo horsiisa loonii sana keessa jirutu ho'ee ibiddi gaasii meeteenii qabatee jedhani. Waajjirri poolisii naannichaa wiixata naannoo sa'a 1:21tti ibiddi ka'uu gabaasni isa qaqqabuusaa kan hime wayita ta'u, suuraan waajjira poolisiin maxxanfame duumessa aara gurraacha lafaa ol ba'u kan agarsiisudha. Yeroo poolisiin iddoo balaan kun mudate ga'u achitti nama mana aarri jiru keessa danqame arganii gara mana yaalaatti akka geessantu himama. Balaa mooraa horsiisa loon aannanii kana keessatti qaqqabeen saawwan du'an meeqa akka ta'an sirriitti beekamuu baatus waajjirri poolisii garuu 18,000 ta'aa jedheera. Hoogganaan waajjira poolisii Saal Riiveraan akka jedhanitti balaa kanarraa saawwan hafan jiraatan illee kaan garuu akkaataan itti miidhaman badaa waan tureef akka dhabamsiifaman taasifameera jedhani. Oduu ispoortiitiin ammoo taphataan sarara fuulduraa lammii Senegaal Sadio Maaneen hiriyaa kilaba isaa Liyoor Saanee abootteen rukutuun tapharraa dhorkame. Sadio Maaneen waayila isaa kana rukutuun erga dhaga'amee booda kilabiin isaa amma Baayern Muunik tapharraa dhorkuu beeksiseera. Akka gabaasaaleen Jarman keessaa ba'an mul'isanitti Maaneen tapha Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti Baayern Muunik Maanchister Siitiidhaan 3-0 erga mo'amee booda kutaa uffannaa keessatti hiriyaa isaa Liyoor Saanee buunyaan rukute. Hiriyoota garee tokkoo kunneen lamaan gidduutti wal dhabdeen erga uumamee booda hiriyoota garee isaanii birootiin addaan baafamani. Kilabiin Muunik Maanee tapha liigii dilbata dhufu Hoffenheim waliin taphatan irratti akka hin hirmaanne beeksiseera. Kilabichi taphataa sarara fuulduraa lammii Senegaal kun naamusa cabsuun akka tapharraa dhorkamee fi adabbiin maallaqaas akka isa eeggatu ibseera. Baayern Muunik taphataan umurii ganna 31 Sadio Maaneen naamusa akkamii akka cabse ibsuu baatus sababni adabbii kanaa taatee kibxata darbe tapha Champions League booda mudate ta'uu himeera. Gaazexaan Biildi jedhamu akka gabaasetti Maaneen tapha booda taphataan sarara cinaa Jarmanii kun waan itti dubbatetti akka hin gammanne himuun komateera.
Daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwataa turtanidha. Andiraartuu Garbaati nagaatti.